yoo kaayiroo edisi taate maaltu na galcha burjukoo nan itti dhugu kophaa manni an galu kophaa uffanni an uffadhu kophaa jireenyi an jiraadhu kophaa hirribni kiyya kophaa yeroo bahu kophaa gizee galu kophaa akka namaa hin qabu akka namaa hin shiishaa nama waliin harkisuutti hin rakkadhu nama waliin nyaachuu hiriyyaadha minaaminitti hin rakkadhu habibti yeroo kamiinuyyuu kophaadha jireenyi kan koo bahee gahee kophaa kophaan jaannataa gisee jennu namni nu beeku hin jiru jechuudha. Kophaan jaannataa gisee jennu namni nu beeku hin jiru. Ammallee paaltaasaruyyuu eedisiidhaan hin qabamne ka 400 taaptaap godhe warri kaayiroodhaa ammoo jechuudha takkitti ofiitii waliin baheetiin gala eedisii eessaa fuudha jettan isin. Dhugaa hiitan takka. Gana magalgala Itoophiyaa irratti as yaa'a. Itoophiyaa irraa nu galaafatanii bar. Nuti irra caalaa Itoophiyaa irraa nu galaafatan. Itoophiyaa irraa dhiitee bariitee xiyyaaraaf karaa lafa jalaatiin jechuudha kaayiroo matanatti as dhumata ilmi namaa. Ganama galgala kaayiroo tanatti jechuudha. Itoophiyaa irraa tokkichisa ama tokkotu natti dawalee maal jedhani fagaata. Haadha faatee. Kaayiroo dhibeen seente jedhanii bar meedha kiicheekuuf godhi kana nyaata isaa hin beeku bar miiseenjeri kiyya akkamiin akka itti seene beeka haadha faatee kaayiroo hundi eeddisiidha jedhanii meedha kiicheekuuf godhi mee maaltu si galcha obboleessa kiyya wayi guddiidha bar nama jaabdani wallaahi gaafii namatti taatanii. Angka jarum nanti lala Cairo ni di sini bikin sabarkan di sagaltam ni bijakan ayo jira jedani soba dibba kesa dibba yo jedani yun dan damai cu because bisa mirga Asia kara baharati nakasit ilmu nama Asia kun tokkichi karaa taharibaatiin jechuudha guyyaa irraa yoo xiqqaate nama meeqatu itti gala guyyaa irraa bar namni salphaan ittiin galu Itoophiyaa amma biyyatti Itoophiyaan biyya dhibee kanaan beekamtuudha ni beektan biyyatti Itoophiyaan biyya dhibee kanaan beekamtuuti ganama galgala achitti asiyaa xiyyaaraan akkasitti itti gadi duuda ganama galgalatti kamallaqa qabu jechuudha kanaafuu namni kuni dhibeen isaa kamaraamarame kalaallameetii wanna jedhaa jiru hin jiru waan ta'eef dhibee kanaan biyyiti kun hin qabamtu jechuun sobaa jechuudha. Kuni galee soba jechuudha biyyiti kun kanaan hin qabamtu jechuun. Ammallee Suudaanii irraa ittas yaa'an achi Suudaanii seenanii Suudaanii irraa ittas yaa'anii Suudaanii nama meeqatu biyya kana jira. Dhibeen kun baay'ee wayi Itoophiyaa bichaa irra hin jiru bakka hunda jira. Biyyiti biyya baqataati biyya xiqqaa guddaan itti as baqatu. Koofsu inni qabdi qabaachuun isii dirqamaa jechuudha waan kana. Garuu ammoo qabaachuu bichaa osoo hin taane kan namni ittiin wal galaafatu jechuudha. Baay'ee wayi namni dhibee kanaan qabameetiin jedhee akka farda fanxooti. Farda fanxooni beektanii muka illee yoo arge bakkuma argetti akkana godhata jechuudha. Namni dhibee HIV disiidhaan qabame akka nama farda fanxoon qabdeeti jechuudha. Bakkuma argetti rigachuudhaaf fiiga. Siin galaafachuuf siin fiiga. Namni an qufaa qabanarraa siqisiin jedhu hin jiru bar yeroo ammaa. Qufama salphaa kana jechuudha. Qufama iizii kana namni an qufaan qabamee jira narraa siqisiin jedhu hin jiru. Dhufee afaanis qufaa malee jechuudha. Argitee? Gatii kana ta'eefi namni walii yaadu hin jiru namni walii yaadu yeroo amma namni walii asaabu hin jiru hiriyyaan hin jiru sibiratti jechuudha dayyuusni si deemiyaa otte harargeedha dayyuusni si kombortaa jaarsa wannoodha fiiltariidha eenyuma maal jechuu barbaadee afaan na balleesse namichi kun kana biya kana keessa wanni akkanaa kun hin dhabamu wanni sin caacesu hin jiru maal awwal marra baqataa ta'anii bichaa fi ma Ameerikaadhaa biyyittii Ameerikaadhaa miti bar
namni gizee dhukkubsatee tinya mana yaala dhaqa biiti kun Ameerikaa taate yookaan Kanaadaa taate namni gurrarraan qabatu yookaan Awustiraaliyaa taate jechuudha. Biyyiti biyya baqataan diqqaa guddaan itti as deemu. Isiniif galee. Kanaafuu wannummaan raajii godhatanii kaayiroo jettanii kaayiroo biyyatti as qabdaniif hin jiru abiiboche. Taani ammoo warra ganama galgala waa taaptaaf godhatutu beeka. Tiyyateen na battalti cufaa jirti. Coonya battalti cufaa jirti. Warra ganama galgala waa dhiira waliin rafuudhaaf waa shiishaa harkisuun suusiif ta'utu beeka malee uummata akka wanni hin beeku hin jiru. Yoo dhiira waliin hin rafne yoo shiishaan harkifne yoo caaciin qamaane warra jiraachuu hin dandeenye warra santu beeka. Awal saya kawan biar kamu. Rabbi na ego. Aka gerak ya lalu. Namanya kiri boleh ya dunjir. Wallah. JJ, welcome. Mungkin harga ni ambaza gue berbaca saya tinggal negara biar legal ni danda. Kalau di Kanada Amerika, walau juga ninja. Berbaca saya negara biar legal ni danda. Anggar Amerika malah nak bawa edisi. Wallahi billahi. Amerika makai salle edisi ni nak bawa. Naaman. Kanada makai salle edisi ni nak bawa. Mari dap jenang Kanada radufe Amerika radufe Kairo tanake sa gua tap gode gua shakale kaya asia ci debi abba ya beauty. Asia ci debi. Debi ti wonno daga Kenya daga gua tap gode gua shakale ci debi. Enu tu salale enu tu samaramare. Makinan jiddu kana tadedi sing kamamter tayda jela masadi kesa isarra ibso enu jira. Wore jarsi kesan Kairo davi. Akan majartin desane. Wono te olpani samaramara olpani saati ana jininja le olgo galafa taati enu to Amerika jirate enu Cairo ke sataba nga hinja enu to Amerika jirate enu Cairo ke saf warri Cairo ke sa jechuudha diaspora tokko milike Cairo Amerika irraa yookaan Kanada irraa sila awallo kan harkaalu kan nyaata jedhama akkam gama sinin jedha bar Amerika irraa yookaan nama wannoo irraa miliqee Kaayiroo dhufa taanaan muka nyaata waan akkana kana gisee nyaata waan goga akkana kana gisee nyaatan jechuun tokkoffaa hin shakartanii ira qalbiin isin hin feesiftu bakka qalbiin teessan qama qalbiin teessan nagaa waan akkana kana gisee fayyadamna jechuun goga akkanaan amma rakkoon bar waan gaggaarii waan zayitii qaba waan akkasii nyaachuutuyyuu rakkoo guddaa fidaa jira jechuudha waan akkana kana nyaadha si gaarii miti wallaan naaf gaarii onna akkana kun amma kun zayitiin qabu gogaadha waan bareeda jechuudha diaspora Kaayiroo dhaafe Kenya dhaqee deebi irraa ufee gaa haga inni dhiiga ofii isin bira maraamaree dhiiga isaa adii ta'uu argitanitti qulqulluu ta'uu argitanitti waldaa dhugaatan hin jedhe eega Kaayiroo namni dila kana eedisiin qabamee jiraate innillee achii gaafa dhufeetiin jedhe ladduma ta'aniitumaan qamaasisaniitumaan jechuudha akkuma mu'aasii murti guutoo san jechuudha qamaasisanii ladduma ta'anii maal jedhanii baay'isawwan namni qamaa'u kun jechuudha gizee dhaqeetiin hillim jedhe ofin argu bar kama hillim jedhe arga manfasii hamaadhaan qabame sanuu biyya kana chaatii gogaa kana qamanii
Jira dhaqee jechuudha karee qoree nyaattu kanatti. Walaa dhugaa isin jedha caatii gogaa kana qaban kaakka mukaa kana lal gogor godha guran halkan rabbi. Ganamtii gisee lafti ol bariiteetiin gadi sa'aatiin simbirri ciwciw jettee sa'aatiin 7-8 ta'eetiin jedhe hundi isaa kan alala dhayaa bule kun ka hidhiin jalaatii hidhiin gubbaa kun wal wallaalte kun jechuudha. Irgi jalaatii irgi gubbaa wal wallaale kunniin achi ilaallu kasamii tanas saqqalee ilaale akka nama du'ee kanatti rafa akka nama du'ee kanatti. Jeje ko laasin arrabsine bar maal jedhe si arrabsa fiqiriiti yaan kiisna godhime jeje rabbi edho osoo namni sun hin dhufin kiisna godhi maal akka ta'e rabbiin hin beeku jaarsa namaa kana natti urgeesse anallee amma sanuu haga edisiin dhufe jedhan kana sodaataa jira malee jaarsuma namaa kana na urgeessa jaarsuma namaa kana hafuuruma jaarsa namaatiin na godhu ay osoo itti dabaltillee wallaahi waan gaariidha garuu waan bareedu osoo itti dabaltillee wallaahi nima waliin du'a takka itti dabalii kayi hidhadhu yoo dhufte abbaan dhufte yoo dhufte gubbaa kanarratti argiti takka itti dabalii kayi hidhadhu wallaahi ati nama gaariidha akka nama gaarii taate asumarraan si arge wallaahi naa jiraadhu lafii kiyya du'ee bada malee nima wallaahi jaarsa namaati yarjara namal taasan alhamdulillah galata rabbiin jechuudha jaarsa gadhaabataa singilii gadhaabataa ka onneen isaa takka yaaddu yoo rabbiin nuu kennuu dhabe jaarsa namaa kana fuudhee rabbiin jaalala kennatti kenne dhugaa rabbi jaarsi namaa kun tokkichi I love you naan hin jenne hin jiru jaarsi namaa kun tokkichi I love you naan hin jenne hin jiru yes yetti Samiiraan وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سلطي أكهم أني جنة كايرون HIV بكينيا كيس جرتو ريسبونسري أصل أمني ما ديف كفنا قول إن أنت هذا فاتتو إديسي كبا مسنين جدا ما مالني هذا فاتتو إديسي كبا مسنين جدا ما مالني أسامني كيسان أكم يدنيتي أكم أصابدنيتي أجندة كنا نجيري مالتو نجايا أنا بايزوي مالتو نجايا إن أنت HIV تكوفا كدربو مالين دربا بيتني تكوفا HIV كدربوني والكنمتي سالات دربا لما فا وانتو تكرك أبانين دربا سدفا مالين دربا HIV سدفا مالين دربا عفوران دربا HIV أما وانتو نمني كانتين وانا توقتكو نجرا نمني كانتين قوة متوقع laastikii tokkotu jira laastikii roobaa san jechuudha abbaan giddii dura gurguraa ture san laastikii saniin yoo akkas taaneetiin jenne rakkoo hin qabu HIV'n tanuu hin jiru jedhee dhiirri sin gowwoomsu jiraachuun mala obboleessitiyya obboleessa kiyya wantichi suni daqiiqaa 5 booda waraqanni roobaa sun daqiiqaa 5 booda ni dabarsa dhibee kamu fanxoos coobxoos ammas HIVs ni dabarsa daqiiqaa 5 booda jechuudha daqiiqaa 5 booda ni dabarsa isiniif galee
جزي وابرسي من صفو صفو يعني يزا وابرسي من ربي الأركني والله غافر نوتي وابرسي منو صفو أتكس قوتي بيتا وهم بيتو وانا كس تاتيف وعمل تاتيف أكن جدا والله كوازن برسي منو ركني أكن مجن برسي وصوبيت تجيو قوم تملي شمرن فاتي وقومنا وانا كنا رت حبيبتي ألفا دوغوني دندايو سنجد ميبي اوكي ألفا ربكيسا ربتي ربكيسا بارسنتي أفرتما ميد ألفا قولتشوني دندا ألفا دوغوني دندا رمبسوني دندا يجو لغوني سن حالا برزا دي بيه چاي فيه دي سي دبر سيده halkan guutuu mata dirate tingirgidda diba kabulu yo taate obboleetti tiya sun abjuudha ni be HIV disi kana nufura qolanna jedhe mata dirate tinga kan guutuu girgidda diba bulatan abjuudha sun naaman kanaafuu of eeggannoo godha sijjamin warri jaarsa qabdan jaarsa keessa ni wajjin ji'a sadiin deema dhaqa laallama dhiiga ji'a sadiin dhaqaati dhiiga keessa laallama dhiiga isaan lilaali dhiiga kan kee lilaali kana jechuun jireenya kan kee keessattuyyuu waan gaariidha jechuudha atis yoo waan kanaan qabamtee jiraatte innis yoo waan kanaan qabamee jiraate hamma wayiillee taateetiin jettu wannoo ta'a injiraa miti uf eeguu ta'a jechuudha. Oma takka rakkoon qabu bar maal na shakkite? Maaliif na shakkite moo? Dhiirsa bira argatte? Ana haadha manaa tantee moo? Akkas godhi siin jedhanii adda? Dhaqi ilaalchisi siin jedhanii? Habiibti dhattee ilaallamuun isaafis gaarii si'iifis gaarii. Jiga dhattanii ilaallamtanii jechuudha. Si'iifillee waan gaarii isaafillee waan gaarii. Haadha manaatii fi abbaa manaati. Ni ilaallamtan dhiinni keessan qulqulluudha. Okay, welcome. Dhiinni isaa rakkina qabaannaan ati maaliif isa faana duuta? Ati maaliif isa faana jireenya dhabdaati? Kanaafuu cheekuuf godhi. Ammallee namni eeldis hin qabame yeroo baay'ee sammuun isaa biizii. Hin aaraa bibbayaa maal jedha bakka sammuun isaa jireenyi isaa wal dhayaadha. Jaarsi kan keeman keessa sa'aatii 24 bibba taanaan gaafi furdataa gaafi wanna jedha taanaan bogga dhakaa hillim jedha bogga dhakaa hillim jedha taanaan akka ifaa Itoophiyaatiyya dadda fi lukarra qeensa lukarra qeensa mataatti ilaalchisi. Qeensa mataarraa qabee hanga qe'ee wannootti jechuudha. Gaafa wal fuutanii cheek wal godhaa wal laalaa Oromoo rakkadhee isinii waliin an doktorri teessan jechuudha. Haga haadha faatee jedhe osoo doktora yuuf hin jedhe. Akkuma jechuudha horii haamolee argee horii boojii argeetitti walitti hin fiigina. Tun gara dhattoo hin qabdu. Baaltazaaruun luquneedhaaf kun ohuma takka hin arganne argitan. Baaltazaaruun jechuudha luquneedhaaf futuneedhaaf humnummaan takka inni fide hin jiru. Wanni tun abbootiin teenna gootonni kenna jechuudha. Dargii buqqisanii, Minilik buqqisanii, Tigiree buqqisanii waan tana buqqisuu dadhabanii tuma biraa deeman. Na'aman. Abbootiin maan kenna jechuudha warroonni dura garbummaa buqqisaa ture warroonni dura xaaliyaanii biyya keessaa baase tana buqqisuma dadhabanii tumaan ufumaa buqqayan. Buqqisuu dadhabanii ofii buqqayan. Ufumaa dhiisanii biraa kutanii jechuudha. Kama biraatti dhiisanii biraa kutan. Isiniif galee dirree lafaatuunii fi isiin takkaadha. Gara dhaxxuu hin qabdu. Obboleessa kiyya bilaashatti hin nyaataminiiti deemi dhaqiti laalchisiiti walitti dabalama. Gaafa walitti dabalamtan isas cheekii godhi ofiifis cheekii of godhiiti walitti dabalama.
lubbu habiibii kottumee yoo anis rakkoo qabaadhe yoo atis rakkoo qabaatteetiin jette beena dhandheetiin laallamneetiin deebinaa chee godhamnee deebinaa beena ishii maaliifuu meebi yoo dhibee wayii qabaadhe takkana jalaa dararamtu gatii hin feeneef dhiirri agatti masani jechuudha. Yoo ati dhibee wayii bakka yoo ati illee onna jette rakkoo hin qabu beena kaa dhandhee laallamnaa gorsa ogeessa fayyaa fudhanna. Namni keenya bar Oromoon tu keessattuu Itoophiyaan jechuudha. Akkuma rabbii ofiitiif rabbitu nu jaalataaf akka rabbiitiif jiraataa jirra malee sila akka nuti hoolaa taaneef namni tokkoffatti akka biyya Chaayinaatti akka biyya wannootiin lafarraa dhumateetiin sila dachiin Itoophiyaa tun Antaartikaa taatu Itoophiyaadha bar. Rabbiin kun bakka maaluma fakka rabbuma nu jaalata wallaahi. Yoo akkan bar akkan ija cufattee yaaddu bakka. Jettee gaafa akkasitti yaaddu wallaahi rabbi nu jaalata. Rabbi qallaalii kana nu jaalatu jechuudha. Akka nuti jechuudha hooma arginetti colok jedhutti wallaahi rabbiin nu jaalata. Biyyiti ganama galgala jechuudha yaallinii fi meedikaal isaa 24 mataa isii gubbaa jiru akka keenyatti hin jiraattu jechuudha. Koronaan bara Itoophiyaa dhufee dhiisee biraa deeme bar. Dhiisee biraa deeme. Dhaqee Itoophiyaa dhiiseetuma biraa deeme. Maal godha jedhee. Eedisiin halkan sa'a 4 booda hin jiru. Feestaali jamiyyaa irraa timaatimiidhaaf shunkurtiin bittutti mari abibtiin. Isa wayyaa yoondoon feestaali roobaa sanirra. Feestaali jamiyyaa irraa shunkurtiidhaaf timaatimiin bittutti mari jaarsa kan keetitti. Yoo inni mana yaala dhaqee si marammaramuu dideetiin hin fedhu mana yaala dhaqee hin marammarmu siin jedhe wallaahi billaahi anas siin jedhe fayyaa keetis sii tara. Feestaali jamiyyaa irraa shunkurtiidhaaf timaatimiin bittutti mari buqqee isaa sanitti. Hai. Lubbuun tantee qaali habiibti darbitee hin deebitu. Shakkee mana yaala bukkeen badee koottee sadhattaa miti. Allaa akbar. Maal ta'e silaal. Shakkee abbaan mana kan kadhaqee si waliin si ilaallamu taanaan Habib jangan tu sinjil investasi jamiyah mana kisah bitat. Ini nunggu mira kisah galet injak dah ufin arguti. Sama taga di tiga digo di kokke tanah gela oli di akanat kokke tanah gela takanat. Akan oli di kokke tanah gela. Akan oli di acit ya kang kabi akanat. Biftimal tu serakis. Dhaqee si waliin mana yaala dhaqee cheekii of hin godhu taanaan waya fireendi ta'a waya abbaa manaa ta'a wayi jinni ta'a mana yaala dhaqee si waliin cheekii godhe dhiiga ofii hin laallamu taanaan kana haa nyaatu habiibti kana nyaadhu jedhiin yoo dide kana falli qimsi jedhiin jaartiin tanteellee dhattee mana yaalaatti si waliin hin laallamtu taanaan dhattee mana yaalaatitti jechuudha si waliin dhiiga cheekiin godhamtu taanaan kana nyaattadhi yoo dide kana haa nyaattu. Gomma jechuudha gomma baajaajii kan keetii yookaan ammoo gomma makiinaa kan kee irraa baasiiti itti godhadhu yoo diddeetiin jette. Hai. Wanni kun gara lachiifu anaafis siifis wal amannee waliin deemuudhaaf. Waan gaariidha jechuudha. Anaafis fookasii gaarii siifis fookasii gaarii. Na shaqqaa hin jiraattu. Wannummaan na shaqqaa jiraattuuf hin jirtu jechuudha. Hai. Kau ulfesan hisaba male dhibee kau irraa qabaman hisaba male min aynatu mata baqaraan achu gaafa wal ulfeesitan ulfi keessan gaafa ulfeeftan hin beekan kama garaan beeku ke argan gaafa ulfeesse hin beeku ay guyyaa wasata wali rabni sani ulfeefte akkasin jettu kaa laa wallahi akkamitti guyyaa takkaan si ulfeessan maal obboleessa kiyya ka guyyaa takkaasan koddaa keessan natteeyati waan guyyaa takka sirraa buute san jechuudha akka saayinsiin jedhutti bar dhiirti takka jechuudha dhiirti takka halkan takkatti sanyii miliyoonaan lakkaa'amu
dhangalaastii jedhan sanyii miliyoonaan laakkaa'amu ani hin jenne saayinsii jedhe kan halkan tokkotti jechuudha. Halkan tokkotti sanyii miliyoona tokkoon laakkaa'amu. Hayyee ati waan kana inshallah 500 illee haa ta'u kan kee kun 300 illee haa ta'u